أتم ما خلاف نانتي وين يالو تنا صفنا شدرا يالو أنا جمع سني قاتورين مي والله جي خلو والله إنه في يا ترى جيران ما تنقوني وما تنقون والله أشما كم جرت النجاة كيساني أنا نجاة كوتي نجيني هني بكير تاني تسناقو يشاكو هرّا والا ما قبل تاني سنة تلفي إني ستوكو يا سو خنا دورا باي ركساتوري لكوب شديتي سنين دفين توانا برباتش سويتو ناقو داتوريو osoo inni nufinis hoo ittiin tolle namatti illee na ergeet waan na barbaachisu hunda na godhaa ture. Hanaan wajjis wallollee isa rakkisnee dhufee walitti nu araarsee jira. Jechuun hedduu isa mufachiiseera. Anatti immoo baay'ee aare. Anillee badii guddaan hojjedhe baay'ee jechuun hin qabu waan na aarsiteef akkas jee malee jechuun dandeetii miti eefa deemtee booda na qocceera garuu. waan arsiteef qofa beejini dhufee garuu walitti nu araarseera. Ishiitu qotaanatti godheeti malee ani ishii baasuu barbaadeeti illee miti. Yaasuu hagam akkan jaaladhu osuma beektutu yaasuun kiyyaa hojjaasaa jirra kana kana naan jetteeti na arsitee illee keessa na galchite malee an jechuun bahe jechuun hin barbaadu waa hedduu dabarsinee anaaf ishiinis caaltuunis mana tokko keessatti nuti sadeenu hiriyoota waa hedduu hojii dabarsinee. Garuu har'a sababa yaasuutiin walloluu keenyaan illee baay'ee natti dhagaameera. Ishiin immoo akka na aarsoosuma beektutti akkas naan jennaan jechuun kiyya naan jettee yaasoo hojjaasaa irraa kana kana naan jennaan illee keessa galeetiin bahii jeen malee ani illee ishii baasuun barbaanne ani illee san booda na qoccee jira. Dhuguma baay'ee natti aare dhugaa dubbachuudhaaf. Kana duras baay'ee isa rakkisaatiin ture gibbiidhas mana isaatis deemee warra gibbii keessaatis Hulaa itti eleddoonii lachuutu baay'ee sarabbashaa turreeyyu. Sansaniif garuu har'a dhufeetiin dhiifamaa kanaa godhu gaafadha. Jechuun inni mufachuu dhiisullee amma akka duraanitti miti nutti dhiyaachaa jira. Garuu amma baay'ee itti dhagahame. Tumciyyoon oowwa qabdii kanaan naan jee gaafasu inni aaruu isaadha jechuudha. Kanaaf har'a immoo waan guyyaa sanis aarseef har'a immoo isan kaasa. Bakka kana booda nagaa buusnee akka hojii jiraannu jechuun akka nagaan teenyuun barbaada. Har'aan tan immoo yaameeraa bilbilee fi jechuun bakka dhiifamee isa gaafadhee kana booda nagaan akka jiraannu bilbilee fi dhufaa jira. Sanirraan immoo har'a kana qopheesseera keekiidha. Baay'ee jechuun karraadhaan mudaa hin qabu banagaraachin lai baay'ee bareedaas urgiinsi isaatis anu nyaadhu na gochaa jira. Garuu isa dhiisee nyaadhu jeetiin isa eegaa jira. Har'a immoo waan tokko yaadeera. Anillee yaasuu kana dura firaankii godheetis hin beeku. Walumata caqaacaqaa turreeyyu har'a immoo anaan firaankii isa godha. Kaameeraa qopheeffadheera dho'iseetiin ol kaa'aa akka hin garreeffi. Akkuma inni dhufeetti bakka har'a kophaa hiyyeen jira. Caaltuun illee neefa biyya deemtee turteera. Hanaanis amma biyya warra laalee dhufeettee deemteera kophaa hiyyeen jira. Anillee baay'ee na dabbaree jeetiin isa waame. Kanaafuu amma kana nyaannee eefa fixnee booda niin deemallee osoo naan jee har'a hojii bulla jeetiin isa gaafadha. Immoo naaf milkaa'uu naaf milkaa'uu mee waliin maal laalla. Yaada isaa akkanaatu abdiin qabaa ni namana. Isan dogongorsiisa har'a. Isinillee nu wajjin tura waan jiru guutuu isin naaf bilbila hiyyeessa ture. Egaa jira. Nyaata illee qopheesseera bishaanis ni jira bishaan immoo hin banamne. Nyaata qofa nyaata immoo nyaadhu naan jechuu danda'a. Garuu hadheetillee ta'uu isa nyaachisa. Kaameeraa dho'isee ol kaa'eera akka inni hin garreejee amma immoo dhufaa jira mee qoy geetiin jira naan jeera. No dhufee jira qoy. Seeni yaasu banaa jira. Seeni banaa jira. Maasaan maal nagaami? Ara nagaa. Maal ni rafsan? Lakki rafuuf miti kootu seeni. Yeroo dhibbaa ima dabaltare? Handeenni turte siigaa hin jiraa inni turte. Maal kootu ta'e maal rakkoo qabare? Na jala hafuu itti gaama intalo. Akkasii jala naaf ni mas itti meetiin ture. Waaw maashaallah sireen keessanii kaddaati. Sitti tole? Nagee. Ishee nagamati? Nagaa kana to'atee kam jirti? Jira alhamdulillah. Nagaa. Amma maal hayyan? Dhukkubni fayyadamee? Lakki agarraa waan nagootiif kaan galatoomisiin jechuudhaaf kaan immoo jechuun waayittuu si godheeraan siillee arseera saniif kaan dhifama si gaafachuudhaaf kaan immoo galatoomisiin jechuudhaaf na dhukkubeetillee baay'ee na gaafachaa turte yeroo bakka yeroo hedduu hospitaala baatee illee nama natti ergite kana nagaa na gaafachaa jechuun na gaggaafachaa turteeyyuu waan na barbaachisus na godhaa turte saniif immoo galatoomisiin jechuun barbaada waan kaaniif immoo dhufneetis gibbii waan si rakkisneef hanaanis wal nu araarsiteera garuu si dhiifama sin gaafanne yeroo san si rakkisnee jirra
Saniif immoo dhiifama si gaafachuu barbaade. Rakkoon qabu ani jalqaballee wanni sitti aaran jiru sittiin aarree atis ta'e hanan ta'e wanni gartee isinitti aaran jiru. Normaalii isinumatu gartee na rakkisee garuu wanni tokkoffaa gartee xiqqishoo qirna godha ture yeroo baay'ee mana deddeebitanii ana mana hin jirre gibbii dhuftanii dhadha'uu keessattuu gartee gibbii dhuftanii rukutuu keessattuu na aarse. Warri gartee mana ijoolleen kun maal sirraa barbaadanii maal sirraa fedhanii yeroo hundi gartee deddeebi'anii si gaafatanii naan jettee naan jedhanii maaliif anallee rakkistanii maaliif ollaa rakkistanii santu na aarse jechuudha malee waan biraati miti. Sanillee ammallee hojabaatti bariyaasu dhufuun keenya waan hin oolle jechuun yeroo isaan immoo kan dhufnee nuti ulaasitti dhadhaa turre bilbila keenyaan kaastu sanirraan immoo mana jijjiirratti nuun jennaan dhufnee akkasii si dhoddoone malee nuti si rabbashuu barbaanneeti miti. Yoo akkas ta'e mana jijjiirachuun kun illee gartee afaan qabu mana gartee ilaalaan jira garuu mana nagaan garree sababa keessanitiin gartee mana akkan jaaladhu gibbii gartee nagaa tana keessaa bahuuf dirqama jiraachuu. Bakka nuti sirra akkasuma achuma taa'e hoo kan na dubbistu ta'e waan achi dhufuuf hin qabu. Yeroo isaan immoo mana akka jijjiirratti viidiyoo argee nin jijjiirradhe itti guddallaala saasoftu waan argeef bakka akka jijjiiranne jeetiin dhufee achitti deddeebi'aa ture malee jechuun hagana siyaasa jeetillee yaanne. Amma immoo hoo kan nu haasoftu ta'e hoo kan bilbila naa kaastus hoo narraa fagaachuu baatte an achi dhufuun kiyya narraan eegamu. Indufaan achitti. Ani yoon hojiirra jiraadhe bilbilan kaasu. Yoon gartee immoo maali yaasu ganama guyyaadha hojiirra taata ganamaa fi galgala firiidhaan. Ayyee inshallah khayri amma rakkoon hin jiru dhiifama si godhan jira. Waan deebiin rakkoon hin jiru. Tanumaaf immoo fuuldura immoo narraa tasgabbaa'in siin jaa hananoo. Ijoolleen hin jiru taarra kophaa kee hin jira hanaanis biyya deemte. Yoom deemte? Har'a ganama deemte isheen. Har'a Okay. Har'a immoo maali jaakeettan uffanne immoo baay'ee sitti qorreera. Maaliif hin uffatiin jaakeetta baay'ee nama qorra. Maali immoo sanarraan furdatteera hanaan si bira dhufte immoo. Hanaan deemtetta si bira dhufetta shakkiidhis. Lakki aayee hoo si bira dhufte jeetiree maaltu biyya baay'ee furdattee jirta. Maal isin na furdifti immoo? Hootee jeeti. Shakkii kanadhis waan akkana na seenu. Qaaniidha. Yeroo daballee waama shakkii irratti wal buutan. Amma immoo gartee isii hin jirre duubaa namatiin. Lakki ammachaati miti waan furdatteef hin jeeba. Baay'ee sitti toleera. Alhamdulillah. Jireenyi kun hafurna kutee isin asii maddiidhaan hafurna kutanii alhamdulillah garabbiin kan maqeessa waan nu furdise. Lakki nuti maa si yaalannee hafura sitti horne malee waan biraatiif miti. Amma immoo dhiifama naa gootee bakka wal taraaramne. Dhiifama duraan si taare dhiifama si godhan jira duraan si hin jeebaran. Dhiifama naa gootee maalirra nyaata nyaata qopheesseera. Nyaata asirra nyaanna. Kootti taa'ee mi'oo maal rakkoo qabu. Duuba achi gabboota nyaatu. Lakki asumatti yaannee nu bishaan isin jira barbaadde. Nama beelan qabu dhis. Nama beelan qabu ni nyaadhu eessee. Anaaga amma irsee eegaa jira yaas maal dhabe. Kan isa fiddee hoo? Kam? Asumatti manumatti nu hojjette. Maashaallah. Godhuu beekta? Ati moo? Eega. Hawaasa bingaa. Dhugaa anaatu hojjette. Qantu godhuu ni beekta jechuudha. Hin beekee. Isa hojjaa waayee. Sobaate miti eeyyuu dhugaa. Ishaayyee nyaadhu. Yaas waaqa amma arsin eegaa jira. Dhugatti nyaadhu. Nyaadhu. Maal na shakirri amma waan akka duraanii isaaniitti hin godhu wallahi dhugaan baana umaan qabu. Maqaa. Wallahi siin jeenu nama tumoo na shakkin malee. Amma waan akka duraanii isaanii hin godhu. Yaas maal taateet umaan qabu bar wallahi umaan qabu haga ammaa seegaatu hin ture. Bana wallahi siin jeena nama tumoo. Isheef nyaadhu miti. Wallahi siin jeessi nama tumoo. Sanirraa barbarumsa hedduudhaan fudhadhe waan akkasidhaa isa lammata hin godhu. Nyaadhu ye. Haan nyaaddaa namaa rakkoo qabu. Okay. Minuu nyaadhus. Ani nyaadhu bara waan kana nyaadhu na. Yaas wallahi siin jeessi nama tumoo. Waan kana nyaadhu goonti nyaadhu. Haa hin hokkanin an jira jedhu nyaadhu. Ati ma kanaaf nyaante? Wai nyaadhu si naasoof naashi dura nyaadhu. Ana gamma si eegaa ture. Mee wallahi jeeqadhu. Wallahi nu ofii kiyya nyaachaa hin jiraannu. Umatti hin goone? Umatti hin goone wallahi. Alla gaara kaatti gahe tobbaleessi qabdaa? Tobbaleessi qabdaa? Eega. Nin qabee. Ayya gahe obboleessi kee hojjeessu beektallee anu hojjeestaa.
Laakiin si ajjeesuus hin barbaadu dha. Bismillah. Manju. Kudhan irraa parsantii kudhan irraa jaasii kanne. Jaa qofa moo? Akkatti lafee hojjedhee moo yaasu? Akkatti lafee hojjedhee moo? Manju hin ta'uka guutuu moo? Guutuu maal harkatti ture? Maal koo guutuu na hanni? Guutuun ta'u. Hayya hagas kan nuun keetu waan gaariidha. Hagas kan nuun keetu waan gaariidha. Garuu naan ta'u. Bishaanoo? Bishaan hin banamne akkamitti bishaan ashagamee keessatti naqe? Waan keessanii bar? Maali ammallee na shakkaa jirta moo? Beeku mure. Nando shamma. Nando. Ini bakkan. Maal jechuudha ammaa kana nyaattee si gaamu sitti toleera bakka nyaadhu. Age. Bakkan ngomong sini. Ada waan sukkaara mana keren ibazale keren itu. Nage. Haa isa kana nyaadhu bakka. Bodohnya ta, hanggalu gua timo khabara khate. Laakiin hin jira kan biraatis. Nayyaa sho kootu kana jinguusha. Ika wen. Kootu? Lalu kan. Maal jechuudha ammoo kootu na lafa. Nyano. Kootu malee maal rakkoo qaba? Dhuga nage likan sini. Siree jira balesti kan. Lakki rakkoo hin qabne sirreessa. Bakka efa siigee hin kasa. Nyano kan. Lakki nyaadhee jira yoo reeffisee egaa ture egaa akka nyaattuuf jenna. Mana keessanii akkamitti hanga maashaallah baqa galatoomii alamaan hin deemati. Maal waan dhufteef osoo hin xumuriin deemtama. Maal ta'u? Ammartee adeemeetiin si waame. Hajamal. Dafi ma dhugame yaa Hajamal. Dafa yaa Hajamal. Tobe. Isa deemta qoy dura tasgabbaaytaa ittiin haasofna malee. Ana westee ajameetti si waame. Arabana tobe ishii maal jen? Sanadhaan immoo kophaa hiyyeen jira irraa akka hojii buluun barbaada. Baalo. Maal rakkoo qaba? Maal rakkoo qaba? Maal rakkoo qaba kanaan dhiisiteessu? Hojii buluu? Eessa? Asii kan maal rakkoo qaba? As hojii bulaa? Sirreessi moo? Dhugaan baana. Da wanni kanaan nyaachisee kanaafi? Lakki kunillee numa hin qabu. Si haadheetiin si mafa kiyyaa nyaadhee si nyaachisee? Da wanni si barbaadu hin jiruuti. Tasgabbaa'e. Yaas maali qoy hojii bulle maal rakkoo qaba? Aroo hojii buluu watame maal hojii bulaa meeshaa asumoo? Eega. Eeshi suma dhugaadhaa? Eega dhugaan baana maal rakkoo qaba? Haya hojii bulaa? Eega. Asumoo? Asuma hojii bulle maal dha? Haya chuma ta'u? Siree nuuf gaasira. Kophaa hin jira bakka kophaa yommuu buluun barree kan afaarra nu hojii bulu. Haanaanuu na raadiyoon gachaa dhiite hooma buluu fi duraan si firaadhite mire silaasoon ani walitti arasu baadhee hooma multu. Nakin bulu sun waa madda turee bire maal rakkoo qaba? Sun waa madda turee. Maal borre? Ammaan bulaa miti? Sanadhaan immoo anaan akka tiimtu barbaadee miti illee keessa waan nagalchiteef malee. Okay. Amma suma dhugaadhaa? Dhugaadhaa maal rakkoo qaba kottu hojii bulu. Ani pat. Asumoo? Maal qoosaatiin fi barkaan hin jiru yaasu. Akkaas hojii bulu maal rakkoo qaba? Tasgabbaa'eeti. Tasgabbaa'ee tasgabbaa'e. Kottu faddoon akkasitti hin qorrani. Araan hin deeman natti malee isin hin deemati. Eessa deemta qoy hojii bulu siin jibban yaasu kophaa yommuu bulu waan natti hin ta'u. Kophaa kiyyees buleen beeku. Rakkoon qabu ijoollee si fiyyama shamara si hin fida. Shamara maaliif nama amtaan akkana bira bultu waan hin barbaadeef. Mana kiyya mana kiyya Maal kophaa isaa manni kee ni du'ama. Maal ta'a mana qofa. Anamma hin buluuti. Mee
Nadhi isiiti nin deema baleeti. Ara kottu Dhageessa. hin deemin yaasuu. Ara kana kana dhis manat. Hin deemin bakka kottu hojii bulla sinyisaa jiraani. Suma dhugaadha. Eega dhugaadha maal rakkoo qaba. Dhageessa. Tasgabbaa'e. Nadhi isme. Maali namaa mi'aatillee. Awwaadha. Hai. Nama barna wayna bina sinjeren. Okkoo maal rakkoo qaba ree naa'u nan qabneessini kun bar normaalidha. Maal rakkoo qaba hojii bulla. Hai. Mee tata wajjin bulu sana tasgabbaa'e mee. Taanoo son dheefu jiru ammas wajjin bullaa. Hai. Ati waan biraa sana galchuu deemta moo? Maali waan biraa keessa maa galtan hojii? Hojii. Waan biraa sana galchuu deemta buleeti. Mee wata yaasu tasgabbaa'eeti taa'ee dura. Mee dhiqannee isa manaati. Ati kumallee ta'e waan hin jirtu. Maali atu na salfachaa jirtama? Dheessi salfachuu miti. Ati goolli keessa na galfachuu deemta. Son taanuu dheefa jiru. Dirqeen ammati gartee yaannaan kee. Yaasu qoy gattaa'ee sinaasuuf nas. Haasoni bara. Maal rakkoo qaba hojii bulla? Ayan bulu ti Anko waa hiyyan bulu jeetin saama. isheen man bulu eefadhu maasho anama hin bulu dhageessa hin bulu si waan ati deemtu fillee beekan jira si galami waan ati deemtu fillee beekan jiran nagaan taa'e yoo haja bira qabatte sayyo welcome kan kanarraaf immoo ati haja mormatti na dha'u deemtu Maali aan haada mormatti maaliif hin sihaa? si beekan jira waan deemtuuf Maalin godhe maal beekte meenatti himi? anamma hin bulus sojin bulee asitti kan dhukkasa kaase boodaan bira fuuteen bira ammas wani bira taatee hin taa'u nara nadhiisi nara anamma siraan deemati Waan si godhullee barbaadu kottu taa'ee jiru. nadhiisi bannat Ara yaasu kottu bakka. araba naan nadhiisi bannat hay maali ni maraate moo Maalin maraanne maal taateeti? ni maraate moo nadhiisi bannat hay Yaasu hojii yoo bulle maal rakkoo qaba? laa intaan nadhiisi Yaasu ondee kottu malee qoy dura. bannat nadhiisi nadhiisi Yaasu maal rakkoo qaba kottu ree hojii bulla maal rakkoo qaba? bannat nadhiisi waan kana kasin galu Maali maal rakkoo qaba ree? laa sira dhugumaan Lafa aanumaa unan saalfachiisirree. maal sana hojii bannat Kottu taa'ee hojii bulla bakka. maasho bannat nadhiisi nadhiisi maasho Maalumaan goone haraan. shimeenaa sun yeroo biraa sun nadhiisi Ara yaasu kottu taa'ee. mana deemati Yaasu wallahi firankidha kottu. Haree kam Ati baay'ee of eegdaa jechuudha. Dhugaa firankidha wallahi. Qosaatu hin jiru. Frankidha. Ati immoo of eegda baay'een si dinqisiisee haala. Okay. Jaabi qabdanii kaamera jira. Naa milkoofne Ishi firankidha amma argee. egaa franki ta'e amma si amma kottu baay'ee amma kottu baay'ee frankidha hiree. Egaa franki ta'e egaa ishi Waaqa qosaatu jira firankidha. yalla frankidha yalla kottu ishi. Ajaa'iba qabda. Firankidha. Yalla ishi. Kottu yee. Hai. Erga firankidha. Egaa franki ta'e egaa kottu sen. Yalla sen. Ajaa'iba qabda. Firankidha dhugaa. Garuu baay'ee si dinqisiise. Okay baay'ee. Naaf milkaajeetiyyuu garuu naaf milkoofne. Eenyu sin jee? Eenyu Lakkee. franki sin jee? Ofuma kiyyaa kan itti haade. Ofuma kiyyaa kan itti haade lakkin namunaan hin jenne. Simil koine. Naaf milkoofne arge. Simil koine. Guys. Mashu. YouTube sih mana kesan enggak? Osoo naa banteellee uumaa rakkoon qabu kana booda firaanki si godhe maal. Oke, ayah. Ammallee ittuma fufa. Ayah, si tahu. Haa kottu amma firaankiidha taa'e hiree maal rakkoo. Ini tarik mana tanah? Ayah coba tuh, amma kamera dalam sini tanya ini tarik. Lakkin naamse. Kaameraan illee naamse nama ta'a. Kamera dalam sini ti? Sampai tuh tanah kisan uga gona itu. Lakkaarraa. Osoo akkas hin ta'in odeessin keetillee baay'ee sitti tamaamananii kanaafuu waan jiru guutuu haalaalan. Guys, asii yoo jala duraa baane asii nu dhufan. Hundaafuu fatanaadha. Nyaatallee nyaadheen jira garuu akkana godhu hin beene. Osoon dhayisu dirqiin kun manatti na fide jechuudha. Arraa guyyaa maqan dhufe mana? Guyyaa lama. Guyyaa lama dhufe jechuudha. Asumaa gartee shakkii jabaa keessan jedhu dhugumatti.
baay'ee shakkii jira garuu rabbi irratti hirkannee jirra alallah. Nyaannu waan qabu anillee sochii nyaadhee meenu ammallee shakkitama. Maal ni shakkine barnaati maal ni shakkine hundaafuu gaayis inshallah rabbi khairaa godhu. Inuma kana booda akka nuyi hojii jiraatu hin barbaada. Kan firaanki osoo hin ta'in kanuma dhugaa. Tasanii maa rabbi beekaa hundaafuu gaayis rabbi khairaa godhu. Ani garuu isumarratti harka deemaa jechuudha. Amma ni deema nagaa na tura viidiyoo laa sharba lamuun gartee yaasuu biraa subscribe godhate mataa I love you guys. Assalamu alaikum. Yaada ni qabdaa? Dabalata? Ni qabee. Odeensi yaasuu hundi amma akka isin itti tamaamantanitti anillee amma argeera. Kaameraa ol kaa'ee isinillee isin garsiisaatiin ture waan jiru guutuu hojii ilaalla isin hin jeen tureyyuu akkuma agartanitti naafillee milkooyne isinillee bakka abdiin keessan isin guuteera. Like, share, subscribe godhaa qofa cinaa dhaabbadhaan jaa. Saniifuu kaameraa dhaamsitee namni ta'an as tafaa jechuudha. Hafirii maal rakkoo qaba? Eeyyee akkasi. Daffaari dhabarati. Daffaari mala si galee.